Akkam jirtu hordoftoota keenya waraanni Itoophiyaa Somaaliyaa naannoo Geedotti argamu loltoonni mootummaa federaalaa Somaaliyaa magaalaa daangaa dhiyeenyaa qabatan baadii gad lakkisanii akka ba'aniif guyyaa 3 kennuu ilaalchisee waan simbiraan geenyu qabnaan nu hordofa. Waraanni Itoophiyaa Somaaliyaa naannoo Geedotti argamu loltoonni mootummaa federaalaa Somaaliyaa magaalaa daangaa dhiyeenyaa qabatan baadiyyaa keessaa guyyaa 3tti gadhiisanii akka ba'aniif jaarsolee biyyaatti hime. Baadiyyaa magaalaa daangaa ijoo yoo taatu kan Keeniyaa fi Itoophiyaa daangeffamtuu fi kan waraanni Itoophiyaa keessatti argamanidha. Torban darbee keessa erga hidhattoonni naannoo ofiin bulchitu Jubaalaandii fi loltoonni mootummaa federaalaa Somaaliyaa naannichatti wal waraananiin booda mootummaan Somaaliyaa magaalattii to'annoo jala oolchuun himameera. Qondaaltonni waraana Itoophiyaa olaanoon dureewwan gosa Somaaliyaa waliin magaalaa Doollotti mari'achuu loltoonni mootummaa federaalaa Somaaliyaa guyyaa 3 keessatti baadiyyaa keessaa gadi dhiisanii akka ba'an ajajuun isaanii jaarsoliin biyyaa himaniiru. Bulchaa Geedoo Abdullahi Abdii Jamaa kan mootummaan federaalaa waliin waloon hojjetu yoo ta'u sababii ajajaa raayyaa ittisa Itoophiyaatiin dabarfameera jedhameetiin waraanni mootummaa federaalaa baadiyyaa keessaa ba'u hin jiru jechuun deebii kennan. Haalli amma mudateera jedhame kun kan uumame yeroo hariiroon Itoophiyaa fi Somaaliyaa jidduutti badee ture fooyya'uun Itoophiyaan ambaasaaddara ishee haaraa itti muuddettidha. Ajajoonni waraana Itoophiyaa naannichatti bobba'ee jiru jaarsolii doolaa walitti qabuudhaan waraanni Somaaliyaa dabalataanis Baalaadiyoos gadhiisee guyyaa 3 keessatti akka ba'uuf guyyaan qabamuu fi dubbataniiru. Guyyootan dura waraanni mootummaa federaalaa Abdurrashiid Jaanaaniin durfamu erga Jubaalaandii waliin waraana guyyootaaf ture erga gaggeesseen booda bulchiinsa magaalaa Baalaadiyoo qabateera. Kun dhugaadha. Aangawoonni kibxata hagayya 5 bara 2025 jaarsolii doolloo walitti qabuudhaan dhimmicha irratti haasofsiisaniiru. Kana malees namoonni kunneen waraanni Somaaliyaa eddicha gadhiisee akka bu'uuf beellama guyyaa 3 kennaniiru. Bulchaa Geedoo Abdullahi Abdii Jamaa iddoon gadi dhiisaa jedhanis lafa Somaaleeti jedhan. Itti dabaluun ajajoonni waraana Itoophiyaa wayita jaarsolii biyyaa waliin marii taasisanitti Masriin dhufaa jiraachuu akkasumas loltoonni biraas dhufaa jiraachuu ni beekna nama waraana mootummaa federaalaa dursan Abdurrashiid Jaanaanii maqaa kaasuudhaan dubbataniiru jedhan. Jaarsoliin biyyaa ajajoota waraana Itoophiyaa waliin mari'atanis guyyaa 3 kaa'amee ilaalchisee jidduu isaaniitti qoodinsi uumamee akka ture bulchaan Geedoo dubbataniiru. Jaarsoliin biyyaa gargar qoodaman. Baay'een isaanii warra Masrii hin agarre hin beeknu ture jedhan. Bulchaan naannoo Geedoo ajaja gama waraana Itoophiyaatiin kenname deebiin keenya biyya keenya keessa jirra jidduu seentummaa hin fudhannu jechuun himan. Bulchaan Geedoo kan mootummaa federaalaa Somaaliyaatiin muudaman kun akka jedhanitti qondaaltonni waraana Itoophiyaa jaarsolii biyyaa waliin mari'atan loltoonni Masrii fi Eertiraa gara naannichaa dhufaa jiru jechuun akka itti himan dubbatan. Pireezidantii Taanan Jubaalaand Mohammad Said akka jedhanitti naannichatti mootummaan Moqaadishoo kaayyoo hojii irra oolchuu barbaadu qaba. Garaagarummaan mootummaa jidduu jiru akka naannoo keenyatti hin ceene gochuuf yaala. Yaada Eertiraa fi Masrii gara bulchiinsatti fiduuf barbaadaa jiru fakkaata jechuun bulchaa Geedoo qeeqaniiru. Obbo Mohammad Said Adan yaada kanneen ilaalchisee bulchaan Geedoo yoo dubbatan loltoonni Eertiraa fi Masrii Somaaliyaa keessaa eessa akka jiran hin beeku haa ta'u malee Geedoo keessa hin jiran kana jechaan kan jiru mootummaa Itoophiyaati kun oduu sobaati jedhan. Kanas ta'ee sanis bulchaan naannoo Geedoo ajaja gama waraana Itoophiyaatiin kenname deebiin keenya biyya keenya keessa jirra jidduu seentummaa hin fudhannu akkuma jedhe agaammaatti wanti raawwatamaa jiru akka hin jirre beeksisee jira. Ittumaatu waraanni Jubaalaandii fi mootummaa federaalaa Somaaliyaa gidduutti lolli akkuma itti fufee fi hiriironni garaagaraa jidduu seentummaa hin barbaannu kan jedhamu ba'amaa ka'ee jira. Waanuma kamiifuu maal akka ta'u bullee ilaalla. Horaa bulaa deebanaa odeeffannoo dabalataaf fuula miidiyaa keenyaa sabiskiraayib, laayik, kooment, sheer taasisuun nu hordofaa.